أما كم سجلين سجلين كمدراتي أو واد ديمتي والكعاد ديمتي ما شاء الله. نيجل لما نجل قبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبولين كيا ورين سجليتي يتنا رجع جرتن ورين إرجان تيجتون اسم برجع جرتو إن شاء الله. ما تدرين أن الرانت نسيني كبدي في ركون أمة خينيا مال فكاتوان جوفي أكسم أمس نمني مسلمني واي والغرغارو خيستي أملي نما مسلمة مال فكاتا وانجو أكا أمنتا إسلاماتي كتا سريتي ميزان الرخيني مدالي قرآنان حديثان سينا ورنون درا دبريتين مال فكاتا إسلامني حالا أكم كيسة تري أما هو قبتمان حال بيتي إني خيس جرتو مال فكاتا وانجو إن شاء الله قباب سي يرو قباب دو يرو تيسن قالي أرسا خفتن كان خيستي إن شاء الله يو ربين فلي خنان سنيف تبرسو لا في جباتا قدا أمنتا إسلاما خيستي والغرغارون ولي لالجون وجين قد خيستي وجين قودة فرجون ركتا برد عبجون مال فكاتا وانجو بلنا نتديبنا ركتا وقاجنو rakkata jechuun hattuu wayii gaaf tokko karaa qabanii osoo oofanu leeba jennaan hattuu naan hin jiina yaaboo nama rakkate naan ja'aa jeejaan hanna sanillee beeki rakkoo itti nama geessaa jechuudha. Irra hedduu waan fofokkottuu namni dalagu zinaa haa ta'u akkasuma nama haaduu nama ganuu haa ta'u akkasuma ammas waan namaa hatuu haa ta'u hedduu badiilee hedduu wanni itti nama geessu rakkoo itti nama geessa rakkataa jechuudha. Tanaaf hattichi rakkata naan jaa malee hattuu naan hin jiinaa jee. Rakkata jechuun tun namuma rakkateetu rakkoo beeka. Namni rakkatin waan rakkoon taatiin beeku. Kanaaf rakkataa hiyyeessa nama guyyaa keessaa ba'aan irratti buute deeyniin itti galti. liqiin namaa jechuun horiin namaa nama rabbate akkasuma dhukkubsataa waan mana yaalaatiin dhaqu dhabe nama carraaqqatee yookiin hammaallatee yookiin naggadatee jiraatu harka namaa galee mana hidhaa seene akkasuma ammas nama yeroon umrii isaa yeroo dargaggummaa dabarsee manguddoomee yeroo manguddummaa keessatti ilmaan hin qabne takka ilmaan qabaateetuma ilmaan hin qabu ja'anii jira akkanumatti haadha abbaa fi waa takkatti hin isaafne waa takkatti hin laalle qabanne haadha abbaa isaan iyyaachifne mataa isaanii malee warreen akkasii jechuudha. Waan ajaa'iba isinitti ta'u namuma fayyaa qabu ka humna qabu ka ijaa gurra qabu ka dalagaa dhabe ka waan hojjetu dhabe nama waan uffatu dhabe nama mana keessa galu dhabe akkasuma ammas nama waan nyaatu dhabe. Rakkoon karaan rakkoon nama dhuftuun hedduu jira. Biyyarraa ari'amuu jira. Mana keetirraa godaanuu jira. Qabeenya keetirraa si baasuu jira. Akkuma amma yeroo ammaan tana jirru keessatti haala biyya teenya keessa jiru qabatamaan isin beeytanitti nama jiruu gaarii osoo jiraatu hujii bareedduu osoo qabu sababa rakkoo siyaasaatiin yookaan rakkoo nageenyaatiin ona isaarraa mana isaarraa qabeenya isaarraa lubbuu isaa qofaan baafatuu jira. Namni hoggaa rakkoon itti dhufte uffata ifi uffatu kan firraa qabu malee ka olafe ka boode jijjiirratu yaadatu san namuma godaanee beeka. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti waa'ee biyyarraa nama godaansisuu hogguu dubbatu nama ajjeesuu fi qe'ee fi qabeenya firraa nama godaansisuu wajjin wali qabee bakka takka dubbata. Yeroo hedduu aayata hedduu keessatti osoo isinitti dirqama goonee jaa an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum biyyarraa bahaa isiniin jennee takka ifajjeesaa osoo isiniin jenne waa lamaan kan osoo isinin murteessine nama waa xiqqoo nama muraasa malee
namni ciniinnatee isii isan itti ajaja san itti hojjetu hin jiruu jaa biyyarraa bahuun biyyarraa godaanuun waan laaftuudhaa miti. Lubbuu nama bahu wajjin garaagarummaa waan qabuu miti. Qabatamaan haala biyyi teenya keessa jirtu ni beeytanii biyya teenya keessatti haala rakkoo siyaasaa wal xaxaa ta'een akkasuma ammas sababaa dhukkuba kanaatiin sababaa jireenyi qaala'uutiin sababaa maallayni biyya teenyaa sadarkaan isaa gabbu'uutiin walakkaa gattahuutiin wanni fakkeenyaaf dur birrii 100tti bitamtu har'a birrii 200tti bitamti. Namichi dur birrii 100 qabu har'as 100 qaba. Waan haajaan inni bahu immoo manni dur birrii miliyoona 5 bitamu 10 bitama har'a. Maallayni immoo qabeenyi bakkuma dur san jira. Akkana wajjin sababa koronaatii wajjin wal qabatee sababa rakkoo siyaasaatii wajjin wal qabatee jijjiirama osoo hin ta'in rakkoo guddoo biyya teenya tana keessa jira. Biyyi teenya akka isinuu beeytanitti duraanuu irra hedduun nama biyya teenya keessa jiraatu rakkataa jiraata. Rakkoodhaan jiraata. Osoo nyaata gayaan arganne, osoo uffata gayaan arganne, osoo mana keessa galu gayaan arganne, akkaataa itti jiru biyya teenyaa namuu ni beeka. Akkuma nabiin sallallahu alaihi wasallam fakkam mimman laa kaafii lahu walaa ma'wa namni nama isaaf qabu hin qabne namni bakka galu hin qabne meeqaatamtu jira jee akkuma nabiin dubbate sanitti haala biyya teenyaa qaceelloo bareechitanii narra beeytan. Kanaaf kana keessatti haala rakkoon biyya teenyaa akkana babal'attee jirtu kana keessatti namni muslimaa maal ta'uu qaba? Kana gubbaadhaan armallaa jaarsirraa du'ee jira rakkoolee adda addaa siyaasaa fi waan adda addaa keessatti kan abbaa manaa dhabee jira. Uummanni keenya yeroo san iyyuu malee yeroo san dubbachuu malee achi boodaan namni sun akkamitti jira maaliin jiraataa eenyu quba qaba jee nama yaadatu hawaasni kun akkasuma yataamaa jira yataamaa abbaan irraa du'ee jira miskiina uumumaan nama miskiina waa takka hin qabnee jira harkaan lafa qabate jechuudha. Kanaaf rakkataa hedduu kanaa jira. Dhiiroo haalli biyya teenya keessa jiru amantaa wajjin wal qabsiifnee maal fakkaata? Osoon sududaan kanatti hin seenne silaa xabiyaan nama rabbitti amaneetii fi xabiyaan nama rabbitti hin amaninii adda adda waliin fakkaatu. Garaagarummaa guddaa qaba. Islaamummaa keessatti islaamummaan wannummaan isiin dhufteefu hawaasummaadha. Islaamummaan matummaan siituu hawaasummaadha. Akkaataa itti namni wajjin jiraatu jechuudha. Guyyaa tokko nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isaatiin waggaa ergaa isaanii dabarsu hadiisa saxiiha muslim keessa jiru Abii Hurayraa irraa odeeffame man asbaha minkum al-yawma saa'ima har'a eenyu soomanaan oole jee gaafate. Innaan nama hedduu keessa Abubakar ana yaa ergamaa rabbii jeen har'a eenyutu nama du'e reefka qabrii geessee awwaale janaazaa jalee eenyu deeme jennaan Abubakar ana yaa ergamaa rabbii jeen eenyu har'aan tana miskiina hiyyeessa nama umaan qabne nyaachise laaqanatti godhe takka faxaratti qursiitti godhe yookaan hiraatatti godhe jee gaafannaan ana yaa ergamaa rabbii jeen har'a isin keessaa eenyutu dhukkubsataa gaafate jennaan ana yaa ergamaa rabbii jeen waggaa kanaa ergamaan rabbii majtama'anna fi imra'in illaa dakhala aljanna wanni nanga amma lakkaawe kun nama tokko keessa yoo walitti qabame yoo jannata seene malee hin taane namni guyyaa tokko keessatti soomana qabaatee nama du'e awwaalee dhukkubsataa gaafatee miskiina nyaachisee waa hanga kana namni walitti qabate yoo jannata seene malee hin taane. Akkana jechuun wal gargaaruun hawaasummaan karaa itti akhiraan dalagatan waan jannataan seenan jechuudha. Waan jannata rabbiitiin argatan nama gargaaruun shari'a islaamaa keessatti ibaada jechuun shari'aan islaamaatu kitaabni islaamaa kanuma feete yoo fuutan walakkaansaa akkatti rabbi gabbaran dubbata walakkaansaa akkaataa itti hawaasni kun wajjin jiraachuu qaban dubbata wajji jireenya hawaasummaa dubbata. Kana keessatti hawaasummaa kana keessatti haqa dirqamaan namni rabbitti amane nama rabbitti amane irraa qabuu jira muslima ta'uun haqa namni walirraa qabuu jira akkasuma ammas namummaan haqa namni walirraa qabuu jira ollummaan haqa namni walirraa qabuu jira sabummaan waan namni walirraa qabuu jira firummaan waan namni walirraa qabuu jira abbaan ilmoorraa ilmoon abbaarraa haati manaa abbaa manaarraa abbaan manaa haadha manaarraa rahimni rahimarraa firri firarraa haqa walirraa qabanii jira.
خيساو حقني مسلم الراقب لكاومي حق المسلم على المسلم ست نمن ربي تأمنه هندي نما ربي تأمنه الرا حق أجي حق أباجي النبي عليه الصلاة والسلام لكاوي لفخاي خانا جي لكاومي نك النميجرا حقني نتولي الراقب نويجو كان يو حق أسن وجير أولشو بات إرراقا فتمتو قام براتي نمو أكا حق أمات وصونتين فكي مؤمنا نما ربي تأمنه مثال وقاقر النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة فكين نما ربي تأمنه والجالتشو خيست واليرفتشو خيست والبرد أبتشو خيست أكا قامة كوتي قامة توكو نما توكو خيسا قامة توكو يو كبستي فكين ياف يو قمني سيدوكو إجيتي سيك آترومتي قامة خيوتو سيلك أدا ليدا يجو سيهو قامني خيوندي سوابا قمني توكو جانسي كبوتي وخا سوابا ميلي سيدو كبوتي حديث براد المسلمون كرجل واحد نمد ربي تأمنه كنما توكوتي إن اشتكى عينه اشتكى كله يجيلكم نانك آموتو ركوبا وإن اشتكى رأسه اشتكى كله يوم تان ركوبيس آموتو ركوبا جيد دبتي أكنا يجون مسلمني وليف جمد وليف قد وصو مسلمني ركتو جرو خون كفلي خون تبتي خون نجمد جمدشو نما مسلما سي جمدشو قد نما مسلما سي قد يجو إبادة ربي نجبرن كيسا إبادة أكان الرجالتو وإن ربي برد درجانا ما فقب حواسما وان حواسما وجه القبط نبينا عليه الصلاة والسلام حديث سيخ سوانجي أحب الناس إلى الله أنفعهم الرجال تمان نما ربي برد ربي نمني أكان جالتو نمو نما فيدو جالتا قرات نما فيدنين الدجر نمني أكت نما فيدهم بين انجر قرات نما غرغارنين نمو نبيخ نمني نخرات نما غرغارنين أكه الدوتين بين انجر الرجال تمان نما ربي بردي نما فيدو قم فيتين فيدي وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخل على مسلم الرجال تمتون هجيدا ربي بردي أكما الرجال تمان نما فيدود الرجال تمان هجيتي ربي بردي نمو مسلمة غمتشيسو مسلمة تكو غمتشيسو أو تكشف عنه كربة يخاچنكي تكا إساباسو أو تقضي عنه دينا تكاهورين من الراقب الراقلشو يوفي الراقبات تيس إسائيسو ورين من سر تهمت ديني من سر راقب ولما نسلاما كجان مزلة هموم بالليل ليفما نماتنا الدولة ورين نمني نمت تهمتو هل كان نما يعجز قويا نما تكيس ديني نمر راقلشون أكسب أو تطرد عنه جوعا بيلا باسون وجي أكار ربي برد تجالتم توجي نبينا عليه الصلاة والسلام خخان هم دسرس أجائب سيس إبادة دا سدود الرب قبرني في إبادة هواسم مع الرب قبر ولما دالي النبي مالجي عليه الصلاة والسلام ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا إبادة داف صلاة ذكري إبادة براتي في مسجد خيسة جئتك كتاورا نما مسلماتك المسافت أوف والجين ديموتو نبرت الرجالة تما حديث رسولات صلى الله عليه وسلم إبادان أكارب برجالتو إبادان أكارب برد درجا قبط وإن أكارب قبرانين والغرغارو حواسما والكنا دابجو قانون نجعلو إباداتي هنجرو باتي تكا إبادة في مسجد خيسة أورا لما نما تكو لما فاطمة لما آمنة لما محمد لما آدم فتوراف والجين ديموتو الرجال خران التنما فتنين خران التنما غرغارنين إن شاء الله بلسيتين دبدا حديث برات النبي عليه الصلاة والسلام وانجي من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة نمني چنكيتك ركوتك تدنيا نمرة نمباس ربي ركو ويا قياماتي سباسا سلا ركوتك كان غلطن غلطو ركون ويا قياماتك كتيتو ركو دنيا تنا خمج على ججو والله في عون العبد
ما كان العبد في عون أخيه ربين غرغار سو أبوليسا خي سجرا أبوليسا فني غرغارا حاجة أبوليسا غرغار يو غرغار ستاتيس خراني تغرغار سأرغتون خرانة تغرغار سأرغتون أبوليسا غرغار سربي نمني بربادي أبوليسا سا غرغارو نمني ركو وياك أما بهو بربادي الدنيا تنرت ركو نما باسو نمني ربين هارنا دبرو بربادي نما فر دبرو نمني ربين حاجاتي يهانا فتو بربادي حاجة أبوليسا سا فتو في نمني دعاين تيهانا راك إبلم توفد أبوليسا في دعاي قدو قافة أتي دعاي قدتو أتي قدت أتي دلاوة أتي خا دعاين تيك إبلمو في إبلمون أبون سيتو خواب الليسو في بليسو أبون كيتوتو سرجيو وقعت أبوليسا في خدت أتي مو ملايكا سي خدت دعاي ملايكاتي في تيتم ترك إبلم خناف حاجات سي هادم توفيت حاجة أبوليسا خيتي فتي أبوليسا خيتي خدتو يو دعاين أنا راك إبلم تو برباد واني في أرجتشو برباد أبوليسا خيتي خدتو أتي سدودان أرجتايشو خنافو نما غرغارون نما برد عبتون إسلام ما خيسر خنا فكاتايجو نما غرغار وجو جنو خران نما غرغارانين خراه الدجر ركتا برد عبتون قبينيا نجرا قبينيا نما برد عبتو الرهدون بكمان كان قبينيا نما غرغارو أكما قبينيا نما غرغارانيت تايتان نما غرغارو جرا صدركار ريو جرات بكسلا نمني غفو نمتو بكس ساعة نما رافتو bakka namni si dura dhaabbatee gufuu sittoo bakka san nama dabarsu wal dabarsu akkasuma magantaa namaa seenu qaamaan humnaan nama gargaaru nama waa lafaa fuudhu jiru yoo inni fuudhuu dadhabe wajji fuudhu bakka makiinaan duraatti qabamte dhiibdee wajji baasu nama qaceelfama barbaadu karaa deemuun beeyne qaceelfama kennuuf bakka inni itti deemu san asiin beey achiin beey mirga gori bitaa gori jettee itti himu nama waa hojjetu hujii isa yoo irra beeyte kharaatti garsiisu akkasuma rabbi namaa kadhachuun irra xiqqoon waan obboleessaaf gadhu obboleessaa laalachuu hoggaa inni laalate wajji laalachuu hoggaa inni miidhame atis asii garaan si gubachuu isaa yaadda'uu isaaf dubbachuu isaaf sagalee ta'uu kabiraa nama tokko ha yaaddawe yaada baasuun isa gammachiisuun jecha gaariillee namaan jechuun kunilleen hedduu nama gargaaruu irraa tokko gama gargaarsaatti akka amantaa islaamaatti fakkeenyaaf rakkata jechuun rakkataa keessaa ka beekamu beelawaa akkaan jechuun nabiin alayhi salaatu wasalaam hadiisa sahih keessatti rabbiin guyyaa qiyaamaa nama kasasaa je akka nama kasasuutti ifumaa ifirratti nama kasasa akkasiin jiru yaa gabricha kiyya sibirattiin beelee nan nyaachifne sibirattiin dheebodhee nan obaafne sibirattiin dhukkubsadhee nan gaafanne ja'an jee gabrichaan yaa rabbii kiyya atuu rabbii aalamaati kamit dhukkubsatta atuu rabbii aalamaati kamit beeloyta hoggaa inni je hin beeytu ati obboleessi kee gabrichi rabbii haa abaluu jaamu sibira beelowee hin nyaachifne osoo isa nyaachifte arra isa bira na agarta osoo isa dheebuu baafte osoo isa dhukkubsataa san gaafatte silaana gaafatte namaan ja'a rabbiin nama saalfachiisa nama qaanfachiisa jechuu guyyaa qiyaamaa akka amantaa islaamaatti nabiin alayhi salaatu wassalaam rakkoo keessaa irra hedduun addunyaa irratti ka beekamu rakkoo nyaataati addunyaalleen ka beektu rakkoo nyaataati rakkoo nyaataa kana nabiin sallallahu alayhi wasallam labsatti baase labsa kam juu baase طعام الواحد يكفي الاثنين نياني نما توكو نما لما فنيجا وطعام الاثنين يكفي الأربعة نياني نما لما أفري فنيجا وطعام الأربعة يكفي الثمانية نياني نما أفري نما سديت إفجا حديثة صحيحة حديثة إمام مسلم باس صحيحة ساقي ستي حديثة كيت النبي عليه الصلاة والسلام إفسخنا باس أكنا من بيلو إنه البرتي نياني نما توكو لما أفجا خلما أفري إفجا خافري سديت إفجا جيت باس أرى osoo nama akkasaa tokko nyaachise namni nyaata nama afurii qabu nama afran akkasii osoo nyaachise afran isaatii wajjin saddeet godhee osoo nyaachise silaarra nilleen dhukkubsatu namni nyaatallee likki nyaata hanga fayyaa isaa ta'uu nyaata dhukkubaanis hin du'u gama dhukkubni isa rakkisu akkasuma ammas beelawaanis hin jiraatu gaaf tokko nabiin alayhi salaatu wassalaam osoo sahabaa isaati wajjin ta'anii ummanni tokko dhufnaan
من خيس ما ويدفنان من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث أججت باسي نمني نياتنا ملا ماكب تكفرتي عديموني ومن كان عنده 4 نمني نياتنا ما فريقب من ساخيس نمني أفرجل فليذهب بخامس أو سادس نما شنفا نما جافا دبلتي عديموني حديث بخاري مسلم خنيس إفسا نبين كي عليه الصلاة والسلام بيلوا باسو راف باسي بيلوا نياكسوف باسي شرع إسلامات نيولالتا نمني وقوها بليس وقوها خاتي خخوصا ونين تديقو مسكين نياكسو الرهدون بدين نمني بليسو ونن خفلمتون مسكين نياكسو بيلوا بيلا باسو تكا أوفسو كفارتان جيجو خخطي خخوصا نراوني سيديبسو بديلين الداد حتى نمالي واجيبت توبانسي واحد دوجر شرع إسلاما غيستي كفارتا جاني كفارتان سنون دي بيلوا نياكسو أكدت أمانتان إسلامما حواسما في كيس عبد الله حديث براد نبينا عليه الصلاة والسلام نياتا برخوتي غرغارس نياتا بيخمالي وياتوكو إمالتو تكو جنجر رجاء أبي سيد الخدرين نبي خيني عليه الصلاة والسلام يوجين أقرمو قربان توكو يابي وي يابتي رفيت يابي يابتي رفيت إجسا مرقا بتال الله لي إجابة باسا نمنا كتان إجابة باسا إجراو إيمون أدبان قبضو وقال إني إجابة باسا نبينا عليه الصلاة والسلام مالجي نمتشخو يابي ركتيجو بيخيت من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له نمني يابي ترفيق أبو نما يابي ترفيق نما يابين قبني فهذا برسو ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له نمني سنكي خران ديمة ترفيق أبو نما سنكين قبني فهاخنو هذا برسو جي أججت خنيجو صحاباسا osoo dubbatu namni uffata tirfii qabu nama uffata qabne faaxen waahiddu gunabiin dubbate sahaba rasuula waan jaan inuma hanga nuti yaanne sanamni waan tirfii keessa haqan qabu haqa saati miti haqa obboleessaati jechuu hanga yaannutti jaan haya yeroo amma nuti jirru tana keessatti namni makiinaa 5 qabu obboleessi qiyyoon makiinaan qabu jeexa makiinaa namaa kan nu jira namni mana diidam 10 jaarratee qabu akhireeffatu kamana tokkichaa kan obboleessi qiyyoon mana kanan qabu obboleessi muslimaa kun mana kanan qabu inni tokkicha kana keessa hagalu jiru ni jira kakennu ni jira hinjirullee hinjiru hin beekamu nu biratti jechuudha islaamummaa ta'u ibaadaa ta'u diin ta'u hin beekamu wanni kun jechuudha namni mana namaa kireessee manuma kireessu sanu obboleessi kun kafaltaan qabu kafaluu hin danda'u akkanuma keessa hagalu jee namaa ni dhiisa hinjiru yoo jiraates ni takkata doktorri nama wallaalu namni kun maallaqan qabu jee bilaashitti maallaqa ammalee namani wallaana farmaasiin ogudayt yoo ati maallaqan qabu yed dawaa bilaashi siini kanniti maallaqa ammalee kun silaa diini kun ibaada kun waan rabbiin gabbaran waan rabbi irraa badhaasaan fudhatan waan rabbi biratti namni wal caaluun hawaasummaa islaamummaa jechuun kana salaata qofaa miti soomana qofaa miti zakaa jira islaamummaa waa shan irra ijaaramte salaata soomana zakaa keessa jira hawaasummaa keessa jira jechuudha wal gargaaru wal bira dhaabbachuu wal cinaa dhaabbachuu arra biyya teenya faa keessatti wal gargaaruun dirijjitii gargaarsaarraa eegamaa hedduu namu ofirratti fitti quba deebisee ana laalti jee laalu nabiin ammoo alayhi salaatu wasalaam hadiisa sahih keessa waan jee yabna aadam in tubzil alfadla khayrun lak ترفي وريسي برجل يوخن الترسي جال وإن تمسكه شر لك يوك أبتيت إسنسي في الرحمة ولا تلام على كفاف هنجسي قفاف قورة مو أنت كل سنزيقار ربي سنزيقار حديث مسلم خنيس خبرا ما جوجر حديث كم جوجر ليس منا من بات شبعان وجاره جاع عنده خينيامتي نمني قوفي الكنياتي قوفي دي كفتي بلو خان أولان برتي أقبو بلو islaamummaa jechuun hawaasummaa islaamummaa jechuun kana wal gargaaru islaamummaa jechuun wal cinaa dhaabbachuu nama gargaaruun barateef gargaaruudha akkuma reefu dubbannetti man kaana fi auni akhihi kaana allahu fi aunihi namni gargaarsa obboleessaaf gargaaru rabbi isaa gargaara atis bar namicha kanatti haajamne malee rabbitti haajamta akkuma obboleessi keessatti haajametti atis rabbitti haajamte jechuudha
قام برات انقلت أركت وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وان فولدرة دبر فتن لبو تيسني ربي برات إساء إسني شاد إساء خأما خنتن كان رقودات ربي برات قلت أرقتن جا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وان خنت ربي شوفها بكا إسني بوس بكرا خنت سني اللي بكا سيبوسا فولدرة ربي برات مس وان كنت خين خجالو أرقت حديث خيسا ما يقول يا ابن آدم أنفق عليك خن المادم سيفين كنا خنت 60 كنا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وان ربي وان كنتن وان أبليين كيسني خنتن دتشاني أرقتن كما براتي نبينا عليه الصلاة والسلام أدوم بريتتون ملائكة لما قبوه دعائي قرآجة أدوم بريتون دا تكوكجو اللهم آتي ممسكا تلفا تكمو اللهم آتي اللهم آتي منفقا خلفا تكو يا ربي نما خنتي خنجا يا ربي نما خنتي بكبوسي بجا تكمو يا ربي نما قبتي تاون بدي تفيدي جا بدي هريسا بدي لبوسا بدي ورسا بدي المانسا مصيبة أدى تفيدي ملائكان لما دلقان ساني تنويجو توكو يا ربي نما خنتي خني بكبوسي بجا توكو يا ربي نما قبيت أو بدي تفيدي جا خناف خنجون صدقتون والغرغارون والكنا دابتون أمانتا إسلاما خيسا كنفكاتا يوغا باتي أما خيسي جروتنا وجي يولي فيني باتي تناوجي ولي فيني ولالي باتي رمضاناتي وجي ولي فيني ولالي نما تكو سلف الصالح الرا غافي دياتيف مالي ربنا قبو دركما نرغودي واجبا نرغودي صومنا يجو صومنا ما ربي واجبا نرغودي جاني غافنان قال ليذوق الغنى طعم الجوع فلا ينسى الجاعي بلا شيء نتيجه وان ربي صومنا نرد دركما غودي اكا دريسي بيلوي بيلسن دندمه بيلوا يادني في ان رانفني في اكا بيلوا يادتوف أكا بيلوا يادتوف خنافي رمضان نور دركما غودامي اغابون جچو اغابور ربي نمان ارغت بيلويته ati guyyaa tokkicha kanatti waan isin nama gootu laalte nama ji'a guutuu ka beela'u jira nama guyyuu ka beela'u jira nama amata guutuu waan fedhu argannee jira nama yoo halkan nyaate guyyaan arganne ka guyyaa yoo nyaate halkan arganne ka walit dhaabee yeroo gariin argannee jira jechuu akka ati si dhagayamuuf akka namni walii ilaalatuufi je Imaam Shaafi'ii rabbi rahmata isaa godhu أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان أن وننا كان جالد نمني أرجما رمضان خيس دبلتشك أبجي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تيدتشلا رسولي إر أرجانا مات أرجما سامو أكان رمضان خيس الزيادة مالي في رمضان كيس نبي أكان أرجع يرون نمني أكان ولتهاجم يجو نمني هم بول نمني هم نانشراك أتجرا يرو بيلاسن كيسا إتي ألفات هل كانت أبجا بوليه ويا مالكون إتي ألفات غافسن gammachiisu bira dhaabbachuu waan baatila maasadii chidhawa itti khannuu jechuu rabbiin subhanahu wa ta'ala tokko yeesa godhee tokko dureessa wanni godheef rabbiin quraanatti kiju waja'alnaa ba'dakum li ba'din fitna fatanaadha walii singoone khatti khannees fatanaaf itti khanne khadhoorgees fatanaaf dhoorge akkuma ayata biraa wanabluukum bisharri wal khayri fitna gaariinis خيرينيس شرينيس اسم قرچو داف اسم لا اسم فتنا جي دبتت يجو قناف باتي رمضان خنا خيسا اكما نما تكو سومنا تكو فرسيسون غلطه نما سومنا اولي ارغتنيتي اكال والغرغارون والچنا دابچون والوتبون برباچسا دايچو والغرغارون ملتو ايمانات حاجه ولي ايمانك ابو نمني اير ولي رفت اير والغرغار قناف حواسني خينيا حواسني خيساو بيتينيا خيسا يرو أما جرو خنا خيسد أمته والله فاقو بقبدن أكتي سان غوتوتي نمني كمني دبلا ما أول mana saanirraa qabeenya saanirraa buqqee kaan gaara keessa kaan muka jala kaan wal bira galaa jiran rakkachaa jiran kaan nyaata rakkata kaan uffata rakkata kaan dhukkubsatee rakkata kaan rasaasaan dhawwamee mana hakimaan rakkata kana yoo gargaarre akkamiin rabbiin si gargaara kana yoo gargaarre bilisummaa nati barbaaddu qab kana yoo gargaarre milkii nati fuuldura eeggattu qab
kana cinaa yoon dhaabbanne wanni ati rabbi irraa kajeeltu maali wanni ati sabboonummaan ati himattu oromummaan ati himattu maaliree kana achi namni kanaaf hin laalan kanaaf hin rakkan namni nama hidhameef hin gargaar ka abbaan manaa raaduu yaadha manaa hin gargaar ilmaan san hin gargaar ka gogandarraa godaane waan danda'uun biran dhaabbanne bilisummaan ati barbaaddu milkiin ati rabbi irraa barbaaddu khayriin ati rabbi irraa kajeeltu maali ani kana achi ni jira natti hin fakkaatu kanaaf ummata keenya ittiin jirtan jechuu xiyyaa miti namni khayrii dalagachuu jiru ko ummata gargaaru jiru keessaa warri biyya arabaa jiru warri biyya faranjii jiru warri biyya awurooppaa jiru hedduu ummata akka gargaaru jiran qubaan qabaniin beekallee irra hangana ol gargaaruu qaba ammas gargaarsa gujaan ati bar xuuxoon takka xuuxoon 50 nama tokkotti ba'a nama 50 immoo khaphiin geessu ka jaanitti qarshii takka waliin baaftee yeroo takkatti nama hanga tokko gargaaruu dandeessi gamtummaan jechuu heddumminaan ammas akka shari'aa islaamaatti namni gargaaramuu qabu namni bira dhaabbachuu qabu muslima qofaa miti namuma nama ta'e qofa namni gargaaramuudhaaf nama ta'uunsaa qoftiin gahaadha